Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya muddee torba bara 2015ti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Hundee keessatti qophii addaa haala fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa irratti xiyyeeffatee qabna. Oromiyaa Insaayit keessatti Dr. Abbaas Haajii Ganamoo waliin gaaffii fi deebii taasifame isiniif dhiyeessina. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam ooltan oduu gaggabaabaan isin dhageessisa. Oromiyaa guutuu keessatti fincilli diddaa gabrummaa akkuma deemetti jira. Guyyaa har'aa magaalaa Adaamaa, Ciroo, Diillaa, Amboo akkasumas Qeellam Wallaggaa fi manneen barnootaa sadarkaa adda addaa keessatti gaggeeffameera. Guyyaa har'aa muddee torba godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti barattoonni sadarkaa tokkoffaa mana barnootaa qophaa'insa hiriira gaggeessan irratti ijannoo barattoonni Oromoo bakka adda addaatti fudhachaa jiran deeggaraniiru. Kana malees ajjechaa yeroo ammaa raawwatamaa jiru balaaleffataniiru. Haaluma wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii Ambootti argaman hiriira gaggeessan irratti gaaffiin barattoota Oromoo gaaffii uummata Oromoo ta'uu ibsuudhaan ajjechaa fi saamicha uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffataniiru. Haala kanarratti mootummaan wayyaanee akkuma malasaa baree barattoota gara 12 ol ta'an akka madeessee fi yeroo ammaas haala hamaa keessatti akka argaman beekameera. Saatii oduu dubbisaa jirru kanattis fincilli diddaa gabrummaa yuunivarsiitii Adaamaatti gaggeeffamaa akka jiru beekameera. Toonni kun gaaffiin barattoota Oromoo kan iddoo adda addaatti ka'aa jiru kan isaanii ta'uu ibsuudhaan ajjechaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamus balaaleffataniiru. Haaluma wal fakkaatu Cirootti hiriirri kun gaggeeffameera. Barattoonni Oromoo hiriira gaggeessan kanarratti ajjechaa mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo irratti fudhachaa jiru jabeessanii mormaniiru. Mirgi Oromoo akka kabajamu abbaan biyyummaa Oromoo haa eegamu kan jedhus dhaadannoo dhageessifamaa oolee akka ta'e hubatameera. Kun kanaan otoo jiru qondaaltonni OPDO yeroo ammaa gimgamaa guddaadhaan qabamanii akka jiran beekameera. Qondaaltonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay qondaaltota OPDO dhoksaatti waamuudhaan qorannoo irratti gaggeessaniin balaaleffachaa jiru. Kana malees uummata ofitti qabuu waan diddaniif Ihaadigii fi uummata Oromoo gargar ba'aniiru jechuudhaan OPDO irratti dhaadataa akka jiran beekameera. Haaluma wal fakkaatu waajjirri Ihaadigii fi TPLF yeroo ammaa olola haaraa qopheessanii akka jiran beekameera. Ololli haaraa miidiyaa isaan deeggaru kan akka Zaamii, Faanaa fi kanneen biraatiif ergameera. Qajeelfamni bahee ergame akka hubachiisutti fincilli gaggeeffamaa jiru kan warri malaammaltummaan gaggeessaa jiranidha. Warri malaammaltummaan lafa gurguratan akka isaan irratti hin dammaqamneef gaggeessaa jiru jedhame akka ololli hojjetamuuf ajaja akka darbee jiru beekameera. Haaluma wal fakkaatu magaalonni Oromiyaa magaalaan gurguddoo hundi waraanaan tifkamaa wayita jirutti humni tikaa immoo hoteelota karaa fi manneen sakatta'uutti akka jiran beekameera. Basaasuunis akkasuma jabaate akka itti fufi beekameera. Yeroo ammaa kanatti Oromiyaan keessumaa haala addaatiin humna addaatiin eegamaa akka jiru odeessachirraa nu ga'e hubachiiseera. Sodaan biyya keessaa kun aga Keeniyaatti ce'uudhaan yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Keeniyaa daangaa irratti haala jiru waliin to'achuu waliigalteerra akka ga'an beekameera. Waliigalteen har'aa ibsame kun akka hubachiisutti mootummaan Keeniyaa fi mootummaan Itoophiyaa wal ta'uun naannoo daangaa irratti sochii adeemsifamu to'atu. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Qophii hundee. Kun dhaadannoo ilmaan Oromoo Oromiyaa mara keessatti yeroo ammaa dhaga'amaa jiru. Dhaadannoon kun diddaa ilmaan Oromoo gaggeessaa jiran hundee kan godhate. Diddaan kun kaayyoo qabsoo ilmaan Oromootti kan hidhate mirga ofii kabachiifachuu mirga namaa immoo kabajuu irratti kan hundaa'e. Haa ta'uti
ilmaan oromoo tokkummaadhaan sagalee isaanii dhageessifachuun mirga isaanii gaafachuun mooraa diinaa keessatti shororkaadha kan inni gadhiise. Diddaa fi fincilli barattoota Oromoo Oromiyaa keessatti belbelaa jiru mooraa warra bittootaa keessatti shororkaa guddaa kaasuun dhaga'ame. Oduun Finfinnee fi Adaamaarraa nu ga'e akka hubachiisutti yeroo ammaa kana hooggantoonni TPLF hooggantoota OPDO muddanii qorachuutti jiru. Keessaayyuu walga'iin hatattamaan Adaamaatti waamame namni tokkollee hoogganoota pirezidaantii fi bulchitoonni moobaayila qabatanii akka waliin seenne uggura kan irra kaa'e. Humnooti tikaa mootummaa wayyaanee karrarra dhaabbachuudhaan namoota hunda moobaayilii harkaa fuudhaniiru. Warra achi keessa turan namootatti dhiyaatanitti akka himanitti qorannaan sun hedduu muddaa ture. Akka keessa beektonni ergaanuu erganitti yeroo ammaa kanatti OPDO'n uummatatti gadi bu'ee akeeka isaa ibsuu dadhabuurraa kan ka'e uummata Oromoo biratti jibbamaa jira. Kun immoo akka Ihaadig jibbamu waan taasiseef OPDO'n itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jedhan qorannoo kanarratti hooggantoonni TPLF. Haala kanaan akka warri TPLF jedhanitti ummata Oromoo fi adda bilisa baasaa ummata Tigraay yookaan Ihaadig gidduutti garaagarummaan babal'achaa jira jedhan. Yeroo kanatti hooggantoonni OPDO kan akka Muktaar Kadir mataan isaanii gadi ilaalaa ture jedhu warra achi turan. Kun kanaan otoo jiru deeggartoonnii fi leellistoonni mootummaa wayyaanee kan akka Miimii Sibaatuu fa'aa miidiyaa isaanii irratti ba'anii ifaan qabsoo ijoolleen Oromoo mirga biyya abbaa biyyummaa fi mirga lafa Oromoo dabarsineen kenninu jedhanii wareegaa kennan balaaleffachuutti jiran. Miidiyaa isaanii irratti akka ibsanitti fincilli kun akeeka dhugaa qabatee kan deemu otoo hin taane warri lafa gurguratan warri dhiphoof kan kakaasan jechuudhaan balaaleffataniiru. እንደሆነ አይነት ድርጅቶች ቀዳዳውን ለመጠቀም ያደረጉት ሙከራ ማለት የተጠቀሙበት መንገድ ያመጣው ጣጣ ነው አይደለም እሱ ብቻም አይደለም የመንግስት አካል የሚሆነ በተለይ ደግሞ ገዢ ፓርቲ አካል የሆነው የኦፒዲዮ ባለስልጣናት እና በአጠቃላይ ኦፒዲዮ ሾማቸው አነስተኛ ባለስልጣናትም ከፍተኛ ባለስልጣናት ዛካቢ ያሉ ጥቅሞችን አለ ፍንጭለ ከና ኢላልቺሴ warra kadda bilisummaa Oromoo immatti bahuudhaan hojjetaniiru. Gama kaaniin OPDO keessa warri muudamanii jiran keessaayyuu warri gara dakaa jiran akka waliigalaatti malaammaltummaa warri guutaman malaammaltummaa sana karaa dabsuu fi mootummaan akka waan sana irratti hin xiyyeeffanne gochuudhaaf waan kana qindeeffatanii irratti hojjetan. Harka mirgaa mootummaa wayyaanee kan taate Miimii Sibaatuunis miidiyaa ishiirra bahuudhaan OPDO'dhaan akkas jette. በመሬት ሽያጭ በተዝረከረከ ፕላን በሌለው የመሬት ዝርፊያና የመሬት ሽያጭ የደለቡ በተለይ ደግሞ የኦፒዲዮን ነው በዚህ ተጠያቂ ምክንያቱም ክልሉን ለማስተዳደርም ኃላፊነት የተረከበ እንደመሆኑ መጠን ለፈጉርጉርታዳን ወረፉርደተን ለፈጉርጉርታዳን ከሳዩ ካሮራ ከንንቀምኔ ቡአራት ከኑንዳይ ለፈሳሙዳን OPDO'n itti gaafatamummaa qabu. Isaan biyya waan bulchaniif itti gaafatamummaan kun isaan irraan bu'u. Gaaffiin fincila kanaan wal qabatee ka'u lafti Oromoo saamamuu hin qabu kan jedhu maali kan jedhu garuu deebiin qaban. Lafti Oromoo miti kan saamamaa jiru kan jedhuuf Miimiin fa'aa deebiin qaban. Ijji isaanii arguu hin dandeenye. Ilmaan Oromoo sadarkaa adda addaatti jiran fincila kanannaa kaasan lafti Oromoo taakkuun tokkollee seeraan ara fudhatamu hin qabu jechuuni. Moggaarraa amma moggaatti kan jiran waltumsanii kan ka'an. Miimii Sibaatuu garuu kanaan kan jette ijoollee daa'imni kan waan tokko yaaduu hin dandeenye kan isaan kakaasan jechuudha waan kana jibbisiisuuf yaalte. Ija ishii arguu dhabe malee wanti ishiin dubbattuyyuu lafti saamamus lafa qonnaan bulaa Oromooti. Qeen saamamuyyuu qee qonnaan bulaa Oromooti. Qeen qonnaan bulaa Oromoo tokko qee qonnaan bulaa Oromoo kaaniiti. Addaan qoodanii bulchuun amala isaanii waan ta'eef malee uummati Oromoo waan kaayyoo isaa kanatti cichee hojjetuuf ni qaba. Hubannaa kana garuu isaan dhabanii otoo hin taane saamicha isaanii aguuguudhaaf kan gaggeeffatan ta'uu odeessinu gayaaddeesseera. ምንድነው መነሻው የሚለውም ራሱ እኮ ተለይቶ አልታወቀም። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ጉዳይ የሚመለከተው ተጎራባች አካባቢዎችን ነው። ሁከቱ የተነሳባቸው ትምህርት ቤቶች ያሉበትን ቦታ አንደኛው ሀሮማያ ነው፣ አንደኛው ወደ ባሌ ያለ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። ከሌሎቹ እነኚህ ይሄ የሚያሳይ
dhiifama mimmisibatu atin dhageenye taamale fincilli kun sulultaattis gincittis ambottis sabbataattis ka'eera adaamaattis ka'ee jira fincilli kun iddoo laftitti saamamus iddoo laftitti saamnamnettis ka'ee jira ati kan dhageesse kan Aromaa fi kan Baaleeti garuu Aromaa Baale duwwaa miti bulee horaatti ka'eera adaamaatti ka'eera diilallaatti ka'eera sabbataatti ka'eera sabbataatti lafa kaaree meetira 12,000 fudhachuudhaaf maqaa Mallas Zeenaawiif xalaan gale dheengadda ifan baane mimmisibatu kana dhoksuuf yaaltiga ህፃናትን በመማገድ ላይ ምክንያቱም የአካባቢው ነዋሪ አይደለም የተነሳው ይሄ ትምህርት ቤት ውስጥ በተካሄደ ቅስቀሳ ህፃናት ጉዳዩ ምን እንደሆነ ያልገባቸው ህፃናት ያደረጉት ነገር ስለሆነ ኡመተናኖ ምቲ ኦማ ዋንድ tokko kan ingallef ijoolleedha kan kaase kan kana gaggeesse jette aatawte ijoollee kana gaggeessan addarra dhawun immoo furmaata ijoolleen fincila kaasan kun iddoo lafti saamamu warra injirreedha jechuudhaan sababa fincilicha gara malaammaltummaatti harkisuuf deemameera kana malees ijoolleen fincila kana gaggeessan warra waan beekne daa'ima jechuudhaaf yaalaniiru warri waan beekneef daa'imni dhaadannoo akkasii dhageessisaare saamichi kan gaggeeffame opidionis haa ta'u master planin qondaaltota TPLFin haa ta'u saba biraatiin lafa Oromooti kana wallaalan moo otoo kanan beekin lafti Oromoo hin saamamin jedhanii fincila kaasan otoo iji isaanii argu waan saamaniif ija isaanii haguuggatan malee ilmi Oromoos intalli Oromoos kaayyoo isaanii wallaalanii miti qabsoon Oromoo waan irraa ka'e qaba aga mirga abbaa biyyummaa keenyan kabajannetti abbaan fe'e dabaree nutti geerraruu fi dabaree nutti roorrisu hin dhaabu ቢንያምillee amma humna isaatti kunoo akkatti nutti geerrare ህፃን ወጣት ከፊት ድንጋይ ይዘው ከፖሊስ ጋር እንዲጣሉ ያደርጉና ሲቆሱ ደግሞ እነሱ ፎቶ አንስተው በሶሻል ሚዲያው እየበተኑ ፖለቲካ ሊሰሩባቸው ይፈልጋሉ ሁለት ጊዜ ነው የሚሰሩባቸው መጀመሪያ ገፈት ቀባሽ እንዲሆን ከዛ ደግሞ በቁስላቸውና በሞታቸው በነሶሻል ሚዲያ ደግሞ በመለጠፍ ፖለቲካ ሊቆሙባቸው ይፈልጋሉ ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው warra arjachiise ijoollee fuuldura dhaabee ijoollee ajjechiisisu akkasaa gaafatamu eega jedhe warri qawweetti baasanii ijoollee ajjeesanuu maalaa taarnire eenyu akka mootummaa ta'e kan mul'isu ijjannaa isaanii ibsaa jiran mootummaa Oromiyaas mootummaa TPLFis eenyu akka Oromoo irratti murtii kennu eenyu akka ajjeesee gumaa gaafatu eenyu akka ajjeesee hidhamu agarsiisa kan hidhamaa jiru kan ajjeefamaa jiru ilmaan Oromooti akka hidhamanis kan isaan irratti baanii dhaadatan ilmaan Oromooti isaan hin beekne malee qabsoo fi wareegamni ilmaan Oromoo amala isaanii dhoksaa ifatti baase mimmiinis Biiniyaamis bobaa wayyaanee jala dhokatanii waan isaan hojjetan sababa kanaan saaxilame gama biraatiin barattoonni Oromoo dhiiga isaaniitiin mirga uummata Oromoo kabachiisuuf fincila kaasaa jiran ammallee jabeessanitti fufaniiru gaaffiin isaanii kaayyoo qabsoo Oromoo irratti hidhate Oromiyaa kibbarraa kaabatti kaabarraa baatti baarraa lixatti gamaa gamasitti belbelee dhagaamaa jira olollii fi rukuttaa wayyaanee bifa kamiinuu dhaabuu hin dandeenye ammas addunyaa mara keessatti dhagaamutti jira dhaadannoon kun gola ilmaan Oromoo qeelmaan Oromoo fi mana ilmaan Oromoo mala waliin gaa jira biyya keenya yoomiyyuu dabarsineen kenninu
This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Igaleto. This is part 2 interview with Professor Abbas Ganamo about conquesting and resisting Ethiopian empire. What is your understanding about ethnic identity and national identity in Ethiopian empire? So the term ethnicity is simply widely used. Whenever we use the term ethnicity, it's mostly the term used for collectivity that share a myth of origin. Say, for example, we have the same origin, we come from the same roots, our ancestors are the same. So some people say ethnicity means people who have common origins, common ancestors. Say, for example, Somalis say they are from Somalis. Oromo say we are from Oromo, from one person who descended from where Oromo is descended. Some people say ethnicity is created not through origin, but somehow through migration, settlement, or colonization of a new territory. So there is a way to look at it. So ethnic identity, of course, a complicated one. Some people believe what we call primordialist. These people believe ethnicity is a given fact of life. It is a memorial kinship group. That means something which cannot change, which remains the same. Some people say, of course, ethnicity is something which is created, fabricated by elites to achieve political goals. And of course, some modern elites mobilize ethnicity to achieve political goals. In my case, in my study in anthropology, of course, I realize Oromo identity is not primordial. That means it's not something which is biologically created over hundreds of thousands of years ago. It is simply influx, something which moves. But what is true, the Oromo people have common identity, common language, which simply defines your peoplehood. For example, we speak common language despite our dispersion. We used to have the Gada system, although the Gada system is disappearing in many parts of Oromia. It is simply common for all, and many Oromos claim common origins and, of course, common symbols, which is Oromoness. So the point I'm making is, therefore, in multi-ethnic states like Ethiopia, where you have different groups, there is always one group which wants to define what you call national identity. What happened in this case, of course, Aramaras, of course, like us, they have their own language, their own religion, their own cultural values. But when the Amhara of Shawa became the strongest one, they simply tried to promote their language, Amharic language, their religion was Orthodox Christianity. They believed, naturally, they started to believe that this is simply superior to other cultures. This has to be taken for national identity, which means that now what is happening in Ethiopia, therefore, you have ethnic identities, or which is evolving towards national identity by many people, but the dominant group chose its own identity to be national one. For example, in Ethiopia, there was an attempt to really change place names
people's names. Some people were simply induced for conversion. Those people who simply refused to accept Christianity were not promoted. In many ways, therefore, there were pressure or some kind of reward for assimilation to be Christians. What is happening now? You have the difficulty of simply including everyone in this Amhara-based national identity. So if Ethiopianness, according to Ethiopian list, associated with Christianity and Amhara identity, how other people can simply be part of this identity? That simply leads to competing identity between ethnic identity and the national identity which was promoted by the Ethiopian state, especially after Menelik and Haile Selassie. They all tried to promote their own identity. As you all know, Amharic was encouraged to be taught, to be used in all workplaces for official purposes. Oromo language was not allowed to be spoken in courts and, of course, in schools. So this simply created more or less the crisis of exclusive national identity. So in multi-ethnic state, therefore, this is always a contradiction between ethnic identity and the identity chosen by the government. What is interesting to see, of course, was simply when the Amhara government, which was based on assimilation, on denying differences, was abolished, the Tigrayans now came up with another way of defining identity, national identity, which is what they call voluntary union of nationalities and the nation. And of course, they wanted to address theoretically the contradiction between exclusive national identity proposed by the Amhara and, of course, to create a new nation. But in reality, of course, the federal model doesn't simply mean that they have settled the national question in Ethiopia, and the current regime has promised federal model based on ethnic identity. But in reality, of course, it's used this as a way of manipulation, ethnic difference from above. So in Ethiopia, therefore, the issue of self-determination, the issue of national identity remain unsolved. And of course, that is the topic I wanted to address in my book, especially the last chapter, which discusses from Ethiopian empire, from empire state to nation state, is simply the effort by the Amhara, which failed. And of course, I really doubt also the current experiment of ethnic federalism to address the national question in Ethiopia. So basically, my argument is simply this solution, although theoretically attractive, is not the best way of answering the national question in Ethiopia. So what is the relationship between Oromo and Ethiopia? So this is, of course, an interesting question again. And, of course, the Oromo and the Ethiopian Christian kingdom, of course, have different way of looking at things. They were neighbors. Of course, they were in long struggle, especially for more than 400 years. So whenever we talk about the Oromo, therefore, the Oromo are widely dispersed in very vast areas of land. Some of them are in northern Ethiopia. Some of them, of course, where our ancestors lived in Arsi, Bale, Sidama area, in Hara. So the interaction between the Oromo people and the Ethiopian state depends, of course, on geographic proximity of these people. Of course, that means physical contact. In some areas, of course, some Oromos were assimilated into the Amhara culture. Some of them, of course, might have absorbed some elements of Christian elements in northern part of Ethiopia. So sometimes they mingled with them. Sometimes, of course, they were absorbed by them, depending, of course, on the situation. Even at time in Gondar, in Wollo area, they were also integrated into political structures in this region. I think Dr. Muhammad, in a recently published book, I discussed aspect of this over a long period of time, what happened to these Oromos and in the region. So one of the interesting side, which I read and which I wrote in my book also, there were RC elements which used to fight against a Christian kingdom. They were defeated and they were captured. Eventually they settled in Gondar region. I cannot really tell you what happened to these RCs who settled in Gondar region. So that means they might have been now they might have become Amharas, Gondares. So sometimes it's very difficult when people war and people are captured, when people settle in some areas, some people practically lose their identities.
So as you know, as far as I'm concerned, in the region I stated, the RC Oromo country, there was no really long, notable interaction between the Christian kingdom and the Oromo people. As you know, RC Oromos are neighbored by other Oromos such as Guji, the Borana, and of course to the north the Tulamas and the Karagil, and in the eastern side to the Oromo of Harar, and then of course to the southeast with Somali. So there was no direct link between the Christian population and the RC. They were not trading, they were not interacting. The only time the RC came in direct face-to-face was simply when they started to conquer the RC country in 1840s. That means more than 150 or 60 years ago. So the Amhara first conquered the Tulama, the Shoan Oromo, and then the first step when they fully in control of the Oromo country of Shawa. The second was RC country. This is at that time, of course, the RC directly confronted with the Amhara. So there is no direct really interaction, no intermarriages. I don't know anything if the RC before then married to Amharas or Amharas. So there was no really such peaceful interaction between the RC and the Amhara, except that, of course, when they confronted each other for the war, we mentioned initially in 1840s, the war didn't really continue for some time because of the development in Ethiopia. Then the major war, as I will be discussing, started in late 1870s and early 1880s when Emperor Menelik started to wage the war. We'll be discussing in more details. So to answer, it depends, of course, where these Oromos are and, of course, where they live, the geography, and, of course, how these people interacted at given point of their history. So that's simply the point I want to make. You write about the crisis of state legitimacy in your book. Can you explain on that? Yes, it is state power means about legitimacy. Legitimacy means who has the right to rule any people. So historically, you see, all people have different mechanisms, how people rule each other, how people are elected, how people are simply allowed to rule for some time or for short period of time, for long period of time. This is what we call legitimate political authority. So I will try to give some theoretical explanation to make my point. Maybe some of the academic reader who may listen to us. So I'm referring to a German writer who tried to theorize this idea, what he calls legitimate authority. So all societies are ruled normally by legitimate authority. This legitimate authority is posed on three levels, three types of legitimacy. The first one, he called it, his name was Max Weber, a German sociologist who is well known for theory. He simply said legitimate authority comes from three sources. The first one is traditional authority, which is legitimized by sanctity of tradition. When people accept any ruler according to the tradition, is legitimate. For example, if you elect Sagada leader, he is legitimate. It doesn't matter. It doesn't require anybody to give him any permission. He can rule over Oromos. If people believe in Kalu or Sheikh, naturally he is legitimate. That's, of course, traditional authority. The second source of authority is called charismatic authority, which is founded on in a leader whose mission inspires others. So sometimes it happens in some situations there are charismatic leaders, prophets, people who have extraordinary capacity, who emerge, whom people follow to be ruled. That means they accept willingly that these leaders are our leaders and will follow them. So these prophets or people with extra capacity. So the last one is legal, rational authority, which is simply empowered by formal rules and the constitution. That means elections, legal, rational. So if you want to rule, then you have to base your authority on these three principles: traditional, charismatic, legal, rational. So in the case of my question is then, in which Ethiopian government can claim its legitimacy coming from one of these sources? None. Ethiopian government authority is based on force, as I mentioned, because Ethiopia is an empire. Empire doesn't need a
to justify its own rule because they just rule, they just use force. So, for example, you may say traditional Ethiopian kings, monarchs claimed their origin was from Solomonic dynasty and therefore they had the right to rule. This was written in what they call Kibra Nagast. So they had this kind of claim, which was traditional, which applies only to the Christian population. So Oromos, Somalis, other people simply do not have any reason to accept this traditional claim. And that's why, for example, when Menelik came to the Arsi country, so the Oromo were not willing to accept him. He said, I'm the king, you have to accept my rule. And the Arsi say, Malik Sigabbarra. He couldn't answer because he felt the Oromo also have to recognize his claim to Solomonic dynasty, which was the grandson of he claims that was descending from Solomon. So in the same way, of course, the Derg came to power. This interview will continue next week.